Kun Radio Afura Biyyati. Radio Afura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afura Biyyati. Isiniif obboleessi keessan obboleen Coolataa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu keessatti bara dheeraa dabarsitaniitu. Obboleen Coon adda bilisummaa Oromoo keessaa ba'anii dhaabbata siyaasaa adda diimokiraatawaa Oromoo jedhamu hundeessuudhaan karaa biraarra socho'aa jiru. Kun akka ilmaan abbaa tokkootti walitti dhufeenya keessan irratti dhiibbaa inni fide nutti himuu dandeessu. Harka fuunee attam jirtuu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Afura Biyyaa. Reediyoon Afura Biyyaa sagantaa ishee har'aa qabattee dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti Abbaa Caalaa Lataa waliin gaaffiif deebii goonee qabannee dhiyaanneerra. Gaaffiif deebiin keenya dhimmoota garaagaraa irratti kan xiyyeeffatan ta'a. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Abbaa Caalaa Lataa gara reediyoo Afura Biyyaatti baga nagaan dhuftan. Tole isinis affeerraa kana naa godhuuf galatoomaan jedha. Namootni baay'een Abbaa Caalaa Lataa nama siyaasaa, ajajaa waraanaa, nama haasaa bareechee danda'u akkasumas nama kennaa hogbarruu qabu jedhaniitu isin ibsu. Isinoo attamitti of ibsitu Abbaa Caalaa? Yaani kana waan an ta'in ana caalaa namatu na beeka. Ani hamma danda'uu fi hamma beekuuni uummata kiyyaaf hojjechuu wanti jireenya kootti dabarsaas jiru kana waan nutuu akka nama jireenya mataa isaatii jiraatu tokkotti carraa sana argadheeti waan sila hojjechuudhaaf habu keessaati gurguddaan ni jiranii keessattuu afaan Oromoo guddisuu kan jedhu afaan Oromoo yoo ittiin hojjetan yoo barreessan itu guddata sila sana fedhii sanaaniin qaba of keessaati ammoo wanta majitti jiru hojii qabsoo waan ta'eef hojii dhaabaa waan ta'eef kan dhaabaatu kan qabsoo dursa waan ta'eef sanarratti carraa guddaa argachuu hin dandeenye. Ammatti yeroo qabsoo keessa jiran kan ofimanii annama akkasiiti jechuun hin barbaachisu. Kanaaf ani namuu ana caalaa waan na beekuuf ani itti himurra namni na beeka jedhee man dhiisaan kana. Baay'ee gaariidha gaafa ta'u Abbaa Caalaa. Mee gara siyaasaatti teellaatti dhufna. Mee dandeettii hogbarruu keessanii wal qabatee gaaffii tokko tokkoon isin gaafadha. Yeroo garaagaraatti macaafota garaagaraa maxxansiistaniittu mee hamma ammaatti macaafa meeqa maxxansiistan? Macaafallee gaanii waan ofii kiyyaa kan ofii kiyyaa katabeetu hin ta'in kanan gochuu yaaleetu jiranii jechuudha. Keessattuu kitaabota afaan Ingiliziirra afaan Oromoo fa'aatti hiiku kanan yaalee kitaaban baay'ee jaalladhu kan Animal Farm jedhamu isa kana afaan Oromootti hiikee ooruu bineensaa kan jedhu akkamitti warraaqsi tokko deemee immoo galiisaa akka silaase durattiin jalqabe dhiisee kan of duuba deebi'ee faallaa isa akeekattiin ka'ee sana hojjetu kan argisiisu kitaaba sana baay'ee gaariidha. Kun fakkeenya ta'a qabsoo Oromootiif illee qabsoon Oromoo har'a bilisummaa Oromootii fi walabummaa Oromiyaa jedhu kun bakka gahee yoo warri waan sana hoggatan
sirnaaf wanniidhaan hin deemne garagaluullee danda'e deebisee uummatuma sana iyyuu miidhuu danda'a kan jedhu waan kitaaba sana keessatti argee yaadda'ee fi akka namni dubbisuuf barreesse kitaabota kaan qubeetti jijjiiruu malee kan kiyyaa miti. Warra kaan immoo kan tapha Sheekispiir fa'aa kana ni yaala jedhee fuudhee ilaaleen ture garuu ittiin fufne achumatti hin dhaabe. Waan tokko yeroo hojjettu beektaa namni akka inni itti hubatu jira mee yerootti eeggadha jedhee nan dhiise jechuudha akkasi. Gara biraa immoo macaafaa Abbaa Gammachiis fa'aa hiiktanii turtanii mee waa'ee isaa immoo natti himame? Kitaaba sana hiikuu miti wantan godhe Abbaan Gammachiis fa'aa Asteer Gannoo fa'aa waan isaan godhantu ture jechuudha. Waan seenaa guddaa qabu. Waggaa 150 kan dhiyaatu yeroo sana keessatti hojiin isaan hojjetanii hojii guddaadha Oromoof boonsaadha kan jedhu irraa ka'eetan isaan qubee gi'iziitiin har'a namni qubee gi'izii dubbisuu hin danda'u waan ta'eef waan kana Oromoon arguu qaba kan jedhu qubee sananii kitaabi suni misiyoonotii biyya Oromoo dhaqan akka afaan Oromoo baruu danda'aniifitu qopheessanii afaan Oromootiin barsiisuudhaaf matumti kitaaba sanaayyuu jalqaba barsiisi afaan Oromoo jedha. Isa kananii qubeetti geeddaree kitaaba kana baay'een jaalladha maaliif barsiisi afaan Oromoo haa jedhani malee achi keessatti aadaa Oromooti kan isaan barreessan. Warri Suwiidiniitiif warri wanni iyyuu booda eega kitaabichi bahee maxxanee baheeti jarri barsiisaa jechuu dhiisaniitu aadaa biyya isaanii aadaa saba isaaniitu barreessan jedhanii wal mufatan kan jedhu oduu dhagayeera. Weedduudha tofii keessaa qaba, sirba qaba, geerarsa qaba, waan inni hin qabne hin jiru. Kitaaba baay'ee waan Oromoo beeksisuudha. Jechoota Oromoo gara 500 ol of keessaa qaba wanniin suni. Kanaaf wanta kana Oromoon beekuu qaba kan jedhuudhaan qubeetti geeddare. Qubeetti geeddare malee kiyyaa miti kitaabichi. Kan isaaniiti hojiin isaanii beekamuu qaba kan jedhuudhaan akkas godhe isuma kana malee waan gara biraa miti jechuudha. Baay'ee gaariidha. Yoo yeroon argamee fi ammallee waan tokko waan barreessaa jirtan yookaan immoo waan itti yaadaa jirtan akka jirutan hubadha. Mee macaafota isin barreessuudhaaf yaalii gochaa jirtan yookaan immoo itti yaadaa jirtan jiraare? Macaafalleetu hin taane qabsiisaan qabataa jiru akkaataa dhumatti qabsoo kana keessa seenee fi qabsoon kun immoo ija kiyyaan dhaabi kun ija kiyyaan akkamittitu maal keessa darbee kan jedhu qabsiisaa walitti qaqqabadhee waa lafa kakkaa'ataan jira malee yoon yerootti argadheef onni argadhe kan hafaa maaliif wanta keessa darbanii yeroo deebi'ee namatti haasa'anii namni maal kana maalitu dhuma kana barreeffamaan ol keessanii faanuun jedha. Isa kanarraa wanti sun natti bulee gaaf tokko namatti haasa'aa ture akkaataa itti miillaanii yeroo bara dargii sana miillaan karaa deemnu dadhabbii nu qabuuf waan jedhanii miillaan akkaataa itti damdolloorraa kaanee karaa birbiriin ceenee lubbaa bureerraan baanee akkaataa itti goree kana namoota taasifaman maa kana maan barreessitanii ol hin keessanii jechuudhaan namni naan jennaan tareedaa wanti kunidha ana akkuma wanni ittiin haasa'a seenaa ta'uu danda'a kan jedhu irraatiin yaada sana fudhee qabsiisuma walitti qabataa jira. Amma barruu jechuun hin danda'amu. Yoo yeroodhaa fi haalli isaa naa kennate sana fuudhee gara waan kitaaba fakkaatutti geeddaruudhaaf nan tattaafadha jedheen jira. Karooraan qabu keessaa tokko akka nam tokkootiin malee kun hojii dhaabaayyuu hin laalu. Akka kana nan qaba garuu sichi inni fagoodha hojii baay'ee barbaada.
Baay'ee gaariidha. Mee amma immoo gara siyaasaatti deebina. Juun 29 bara 2013 guyyaa kaleessaa as magaalaa Oslootti walgahii guddaatu jira ture. Walgahii sana irratti ibsa yookaanis immoo barsiisa dabarsitantu jira. Haala siyaasa Oromoo yeroo ammaa fi qabsoo adda bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru mata duree jedhu irratti ibsa laattaniitu. Mee gabaabaadhumatti haalli siyaasa Oromoo yeroo ammaa isin akkamitti gamaagamtu qabsoo adda bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru amma maal fakkaata attamitti nuu ibsitu mee gabaabsitanii? Mata duree kana irratti nama tokko ibsa kennuu yaaleera. Waanan jedhe ergaa dabarsisuun nama galee dhiisee warruma dhaggeeffate beeka. Haa ta'u kanan jechuu barbaade gaaffiin Oromoo maali? Gaaffiin siyaasaa Oromoo maali kan jedhu gaafa dhaabi kun gadi dhaabbate irraa ka'ee akkaataa itti gaaffiin siyaasaa Oromoo bu'uureeffamte wanti gaafa sana gaafa adda bilisummaa Oromoo bu'uureeffame mirgi hiree murteeffannaa saba Oromoo mirkanaa'uu qaba kan jedhu sun har'allee bakka jiraachuudhaa fi bakka jiraachuu duwwaa yoo hin taane addunyaan mirgoota uummataa beeke keessaa tokko ta'u isa kanaaf immoo waan irraa hojjetame dadhabbii gurguddaa keessaa qabsoon kuni galii gaafa sana lafa kaa'ate bakka hanga'uu fi sadarkaa duraatti Oromiyaa barsiisu sabboonummaa Oromoo ol kaasu hundeen qabsoo keenyaa maal akka ta'e akka uummata Oromoo uummata tokko ta'u biyya tokko hiree tokko qabaachuu kun immoo har'a maal keessa jira bu'uurri isaa haa kaa'amu malee har'a sana sharafuudhaa fi tokkummaa uummata Oromoo sharafuudhaaf waan hojjetamaa jiru inni kun irra aanamuu akka qabu mooraan qabsoo Oromoo maal fakkaata yeroo ammaa kana mooraan qabsoo Oromoo bubu'iinsa akka inni qabu isa kan immoo walitti deebisuudhaa fi sochii karaa araaraa adda bilisummaa Oromoo jalqabee jiruu fi isaan kanan tuttuqee haalli yeroo ammaa gaanfa Afrikaa keessatti jiru haala baay'ee shaffisaan jijjiiramuu malu keessa waan ta'eef isa kanaaf Oromoon hammam takka of qopheesseera murnootii of ijaaranii aangootti deebi'uudhaa fi of qindeessanii socho'aa jiranii Oromoon immoo mirga abbaa biyyummaa isaatiitii fi haala mijataa as deemu nutti hammam dhimma bahuudhaaf of qopheessee jira keessa isaatti cichoominaanii jabinaanii waan xixiqqaa walii gidduu irratti xiyyeeffachuu dhiisee isa guddaa akaayyoo isa guddichatti akka inni fuula deeffatu isa kanaaf immoo nama kan biraa irraa hin barbaadinaa tokko Oromoo warri walgahii irra turani nama kan biraa irraa hin barbaadina ofirraa jalqabaati kanaaf hojjedha adda bilisummaa Oromoo duwwaatu kana hojjeta jettaniin eegina hunduu waan dandeessan gumaachaa kan jedhu kana adda bilisummaa Oromoo haala danda'ame hundaatiin eega ijaaramee ka'ee qabsoo gosa sadii walitti hidhee qabsoo siyaasaa qabsoo hidhannoo qabsoo dippiloomaasii walitti hidhee waggootii hamma kana walitti fufee akka hojjetaa jiru kanaan immoo uummata guddaa akka deeggarsa qabu kuni jabaannee hojjechuudhaan yoo itti fufne hundi wal gargaarree hundi waan danda'uun bira dhaabbate galii keenya gahuu wanti nu dhorku hin jiru Oromoon humna ta'uusaa kana ofirratti baruu qaba wanti xiqqoo irratti waliisaa gidduu garaagarummaa jirtu dhiphifata sakaan immoo walii beekee akeeka guddicha irratti xiyyeeffachuu qaba kan jedhu ergaa akkasiin dabarsuu yaale akkasi haalli yeroo ammaa jiru kana fakkaata jechuudha warri kaan walitti deemanii wal itichanii
aangootti deebinaa warri kaan immoo aangoorra turraa yeroo jedhanii Oromoon immoo gama lama walitti deemuutu mul'ata walirraa immoo addi fagaatu wanni ta'uutu mul'ata isa kana akka dhiphifne gara Oromoon humna ta'uutti deemuu qabna kan jedhu ergaa akkasiin dabarsuu yaalee jechuudha walgahii kaleessaa irratti. Baay'ee gaariidha Abbaa Caalaa. Walitti adeemuu tokkoomuu waan jedhu naa kaastan immoo waggaa tokko fuuldura hamma yoon dogoggoruu baadhee waggaa tokko ta'eera dhaabbileen adda bilisummaa Oromoo lamaan tokko ta'uudhaaf akka walii galan ibsa baasaniiru. Ibsa isaan baasan kana waa'ee tokkummaa dhaabbilee kanaa reediyoon Afuura Biyyaa atuu ibsichi hin bahinis eega ibsi bahee boodas hoogganoota adda bilisummaa Oromoo gar lamaaniin jiran haasofsiistee odeeffannoo dhaggeeffatootaaf dhiyeessaa turteetti. Mee waggaa tokko ta'eera amma eega walii galtaniiti tokko ta'uudhaaf eddasias maaltu ta'e amma maalirra geessaniittu? Mee waggaa tokko kana keessa kana gooneerra jettanii qabxiidhaan lafa nuu kaa'uu dandeessu Abbaa Caalaa? Sirreessuu xinnoo ittuma dhiyaate malee waggaan guunne amma gara ji'a 7 kan eegaa araaraa fi tokkoomuu murteessinee jechuudha. Dhugaadha ji'i 7 guddaadha. Garuu dhaaba walirraa bahee waggaa 10 turee fi yeroo namni ji'i 7 guddaan fakkaatu maaliif kuni akkuma qodaa wayii yookaan wayii tokko walitti makuutuun taane namatu nama miira qabu nama ilaalcha qabu nama yeroo dheeraa walirraa turetu walitti deebi'uuf jedha jechuudha. Kun baay'ee qirqirfachiistuudha jechuudha sensitive isa jedhan sana. Isa kana suuta bilchinaan yaada ittiin tokkoomuun kun xumuramu haa kaa'amu malee akkamittitu hojiirra oola akkamitti implimenti ta'aa kana irrattitu hojjetamaa jira jechuudha. Akkuma gochuu yaallee dura uummataa fi miseensa hubachiisuu kan jedhu ibsuu walgahii adda addaa irratti yaada hubannoo sanaa fi araaraa sana beeksisuu innuu yeroo dheeraa fudhatee isa sanaan utuu deemsisaa jirruus immoo sadarkaa dubbiin sun itti qabamee akka irratti hojjetamu jedhametti immoo wixinee adda addaa qopheessuudhaan wixinee kana walirra deemsisuu irratti yaada kennuu woyyeessuu geeddaruu isa kanarra jiramaa jechuudha. Dhumata dhiyootti jenneeti abdii qabna dhumachuus qaba maaliif kuni gaaffii kan dhaabotaa duwwaatu hin ta'in gaaffii uummataati. Gaaffii uummataa kun immoo qabsoo bilisummaa Oromootii fi bu'aa qaba kan jedhurraa waan ta'eef yaada uummataa fi fedhii uummataa ala dhaabni tokko socho'uun deeggarsaa fi mararfannoo isa dhorkata waan ta'eef hin xumuramaa. Dubbichatu dubbii jabaadha. Akkamittitu dhaabii lama ture tokko walitti deebi'a hooggana tokko jalatti deebi'a eenyutu akkamiin maaltu ta'a inni kun hundi waan carefully hojjetamuu qabudha. Jarjartiidhaan itti seenuun barbaachisu kana isa kanarra jirra inni kun amma wixinee isa dhumaa wal gidduu keenya deddeemsisaa jirra hin dhumata jenneeti irratti hojjetaa jirra jechuudha. Amma tilmaamuun hin danda'ama hammamfaa isin fudhatamaan tootaalii dhaaba tokko ta'uudhaaf tokkoomuudhaaf hammam isin fudhata jettanii tilmaamtu? Lakkii kanallee tilmaamuun ulfaata. Wanni kaayyoo naamusaa qabnu keessaa waadaa guutuu hin dandeenye uummataaf hin galinii jedha. Har'amma ji'a lama siin jedhee yoo hafe abbaan caalaa sobduu sana naan jechuusisuuf barbaadda fakkaata. Lakkii ani kana hin jedhu hin dhumata. Yoo torbanisti dhumate yoo ji'attis dhumate numa dhumata jenna malee waadaa galee guyyaa akkasiitti tilmaamuun nama rakkisa. Kun human dynamics keessa jira. Isa kanaaf amma akkatti deemu kuniyyuu tarii immoo kana caalaa waan sana bilcheessuuf yaada namaa wal fudhachiisuuf yeroo fudhachuun ni mala akka qaama wal bira jiru waan hin ta'iniif
bakka bakka iddoo adda addaa warra waan jiru waan ta'eef yeroo fudhata jenneeti ilaalla. Akkasumatti mee tura xinnoo amma jirti torban tokko torban lama tun jedhin yeroo fudhatamaa jechuu wayya banaa dhiifachuu wayya akkasitti. Haa ta'u egaa akkasittiin fudhanna. Waggootii darban keessa hoogganootni adda bilisummaa Oromoo waajjira giddu galeessaa irraati biyyoota Ameerikaa fi Awurooppaa garaagaraatti argamuu dhabuun isaanii kanarraa kan ka'e namootni tokko tokko akka wanta isin Eertiraa keessaa ba'uu hin dandeenyetti yookaan immoo eeyyama hin qabnetti yookaan immoo achitti dhorkamtanii jirtaniitti kan odeessan jiru turan. Amma isin immoo kunoo dhuftanii as magaalaa Awurooppaa keessatti walgahii gaggeessaa jirtu. Mee maaltu ture kanarratti mee yaada keessan nuu kennaa? Namni akkuma barbaade akkuma isatti mul'atetu haasa'a. Yoo ati deddeemte maal jarri kun tuurizimiidhuma kun olii gaddeemu siin jedha. Yoo ati immoo deddeemuudhaaf haalli sii mijachuu yoo jarri hidhaa jiru siin jedha. Ammasuma dheengadda immoo kaanee nuyi sosocho'uu jalqabneen immoo kunooti ba'anii baqachuutti jiranii kunoo akkas ta'utti jiranii siin jedhu. Akkuma abbaa fi ilmi fardaan deemanii sana dubbiin keenya. Yoo abbaan fardaan deemee ilmi jala miillaan deeme maal abbaan mucaadhaa ayyaanne jedhama. Yoommoo abbaan mucaa fardarra kaa'e miillaan deeme immoo maal ilmi abbaadhaaf ayyaanne jedha. Yoo lama ta'an immoo maal jarrii fardaaf ayyaanne jedhama. Afaan Ingiliziitiin damn if you don't jedhamu sana dubbiin keenya. Dhuguma 2009 booddee sochiin keenya gara alaatti qaqallate maali faaktarsii adda addaa jiran. Salphaattis akkasumatti kaateen deemtu yoo viizaan argate viizaa argachuudhaafis immoo wanneen barbaachisoo ta'an guuttachuu qabda. Dhimmootuma akkasiiti malee nuyi hidhaan jirru deemaas turre nima deddeemna. Gara Awurooppaatiif Ameerikaa kanatti viizaa argachuu rakkina fa'aa yeroo ta'etu jira jechuudha. Ammas isa kanarra aanuudhaa fi tattaafannee irra aanaa jirra jechuudha malee nuyi hidhaan jirru. Namni nu hidhes hin jiru, hin hidhamnes akkasii. Baay'ee gaariidha. Abbaa Caalaa Lataa boqonnaa gabaabaasaa godhanneetu gara gaaffiif deebii keenyaa isatti aanutti immoo ceena.
Dhaggeeffattoota keenyaa kun reediyoo Afuura Biyyaatii har'aa gaaffiif deebii kan gochaa jiru Abbaa Caalaa Lataa waliin kutaa lammaffaan gaaffiif deebii keenyaa kunooti. Abbaa Caalaa baga nagaan nu deebitanii. Gara gaaffiif deebii keenyaa kutaa lammaffaatti yeroo seennu Abbaa Caalaa haala biyya keessatti ta'u tokko tokko laalleetu haalotiin kun saba keenyaaf saba Oromootiif immoo hiika isaan qaban yookaan faayidaas haa ta'u miidhaas haa ta'u isaan qaban akka isaan natti himtaniin barbaada. Jallisii bishaan laga Abbayyaa ilaalchisee Itoophiyaa fi Gibxi wal falmii guddaa keessa seenaa jiru. Kun saba keenyaaf hiika maalii qaba? Rakkoo yookaanis faayidaa siyaasaa inni saba Oromootiif qabu maali kana natti himuu dandeessu? Qabxiileen amma bakka wal dhabbii jedhamee beekamu addunyaa kanarraa keessaa tokko waan hidhaan laga Abbayyaa kana jechuudha. Hidhaan laga Abbayyaa kun akkamitti ilaalamaa kan jedhuu fi deebi'ee immoo nu islaayyuu kan hundaa kan laallu ija Oromoorraa waan ta'eef Abbayyaan hidhuun suni Oromoof bu'aa qabu moo bu'aa hin qabu kan jedhu akka Oromummaatti yoo laallee jenne laga ofiitti laga biyya keessaa bahu tokkotti dhimma bahuun mirga uummata sanaati. Mirga isaati. Qabeenya isaati. Uumama kenneef. Kanaaf laggeen Oromiyaa keessaa bahanitti bishaan sanatti dhimma bahuun qabeenya uumamaa kennameef waan ta'eef Oromoon mirgatti qabaa jechuudha. Garuu Abbayyaan bakka ammatti hidhamuuf jedhame kanatti hidhuun Oromoof bu'aa maalii qabaa kan jedhu irraa kaanii yoo laalle bakki tokkoffaa lafti inni itti hidhamutti jiru daangaa Sudaanirraa jechuudha. Lafa Oromoo irraa darbee Oromiyaa irraa darbee lafa Benishaangul keessatti jechuudha lafti inni itti hidhamu. Bakki inni itti hidhame kanarraati Oromoon qonnaafis haa ta'u mishooma adda addaatiif maal isaa bu'aa qabaa yoo jennee ilaalle humarraan arginu jechuudha. Humna elektirikaati tariigaa wanti guddaan humna elektirikaachirraa bahu Oromiyaa magaalota jiranii fi gandoota xiqqaa jiranii fi bu'aarra oolaa yoo jettee ilaalte immoo akeeka tooftaa karoora mootummichi qaburraati elektirikii achirraati humni elektirikii achirraa bahu biyya keessatti hin deebi'uun gurgurtaadhaaf qopheeffatanii jiranii jechuudha. Kanaaf karaa sanallee bu'aarraan argatu. Isarraa laga Abbayyaa laga kan taasisu laggeen Oromiyaa irraati Abbayyaa kan Xaanaa keessaa bahee dhufutti dabalamuudha malee Abbayyaa bishaan guddaa kan isa taasisu laggeen Oromiyaati. Laggeen Oromiyaa gurguddaa kunnoo kan Darraa Walloo keessaatii kaatee Kaaba Shawaarraa kaatee laga Mugariin Gudariin laga Daabbosiin laga Dhidheessaatiin laga Hangar Guttiniin laggeetiin gurguddaan kan Abbayyaan bishaan taasisan kan Oromiyaa keessaatii itti dabalamanii jechuudha. Kanaaf laggeetii kana mirga Oromoon itti qabu kan uumama isaa sanatti dhimma bahu yoo barbaachise dhugumaan uummata Oromootiif bu'aa buusu yoo jedhame laga kana hidhaa tokkicha guddicha dhaqanii daangaa Sudaan irratti hidhuun irra utuu laggeen Oromiyaa bakka adda addaatti Daabbosiin bakka tokkotti yoo hidhanii uummata Oromootiif qonnaadhaaf qurxummiitti horsiifachuudhaafis waan adda addaatiif bu'aa isaa qaba ture jechuudha. Kan ammaa kun waan tokko Oromoodhaaf waa takka kan inni fiduu danda'u hin jiru. Ani akka ilaalcha kiyyatti siyaasaa wayyaaneetii fi piroofaayilii isaanii ol kaasuu yoo ta'e ittumaayyuu daran akka inni Abbaayeen Yadaffare Jagnaa jedhanii akkuma faarsanii wal faarsanii of jajjabeessuuf yaalan sanaaf bu'aa yoo fide malee Oromoodhaaf wanti inni fiduu jiru natti mul'atu jechuudha. Kanarra laga keenya xixiqqaa kan Abbayyaatti nam'anii Abbayyaa taasisan kana
utuu sana irratti hidhameeti Oromoodhaaf bu'aa qabaata jedheen ilaalan akkasitti. Haa ta'u kanumaan wal qabate jallisii laga Abbayyaa kanaan wal qabatee wal falmii ka'een mootummaan Itoophiyaa sachi waan jedhu qabaa mootummaan Gibxiis yeroo garagaraatti maree garagaraa haasaa garagaraa dhageessaa jira. Yeroo darbe paarlaamaa Gibxii keessatti maqaan adda bilisummaa Oromoo yeroo jalqabaaf ka'ee waa'een saba Oromoos yeroo jalqabaaf ka'ee waan jedhame waan irratti mari'atame jira ture. Wanta irratti mari'atame kun yoo imaammata mootummaa Gibxii ta'e kun adeemsa qabsoo bilisummaa uummata Oromoo irratti geeddarumsa maalii fida? Adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee wanta paarlaamaa Gibxii keessatti ka'e kanaan immoo addi bilisummaa Oromoo deebii maalii qaba? Gaafiin kun illee gaafii asitti ka'uu qabu miti. Warri Gibxii lagi kun akka inni hidhamuuf karoorfamee itti jiru waggaa 2 dura kan isaan dhaga'an. Waggaa 2 guutuu utuu waan jedhin dhuma irratti gaafa hidhaa kana isa guddicha hidhuudhaa fi bishaan sanarraa jal'isanii xinnooma dabsanii deebisanii daandii isaa duraatti deebisuudhaa fi gaafa isaan labsaniitu ka'anii fiffiiguutti ka'anii jechuudha. Wanni kanaan walitti hidhate waan guddaa irratti jennuu hin qabnu jechuudha. Waan jedhaniif isaantu beeka. Warri Misir kun isaanii wajjin hariiroo bara ammaatu hin taane bara dargii irraa kaanee beekna. Namni keenya dhaabi keenya jalatti erga isaan dubbisaa embasii isaanii ni dubbifna. Kanarraa miti jechuudha. Qabsoo Oromoos ni beekani. Kan ammaatu hin taane kan durii 60moota keessaa ka'ee namni keenya achitti barataa ture. Ni beekna jechuudha. Warri Misir waan sochii Oromoo ni beekani. Har'aa isuma isaan gad ba'anii haasa'an kanaaf namni waan haaraatti fudhata malee. Qabsoon Oromoo yoo fira argate aanjaadha. Fira immoo kanatu naaf murteessaa jennee hin fudhannu kun. Har'a wanti har'a akka firaatti akka waahila tokkootti waasiin jedhamu bordantaa ofirra dhaabbatee immoo kan biraa ta'uu danda'a waan ta'eef nuyi guddaa waan itti mirqaannus waan irraa itti mufannus hin qabnu jechuudha. Wanti kun immoo waan dhimma qirqirfachiiftuudha. Nuyi hariiroo bara dheeraati uummatichaa fi biyyichaa wajjin kan qabnu siin jechuudha danda'amatti. Waan jedhaniif immoo isaantu beeka warra Misirtu beeka amma dhiyeenya gaddaa TV itti gadhiisan sun waan jedhaniif isaantu beeka sana buleetu baruu dandeenya jechuudha. Inni sirriidha. Wanta inni fidu yeroo agarsiisuu danda'a. Haa ta'uuti yoo kun imaammata mootummaa Gibxiiti ta'e inni paarlaamaa keessatti isaan dubbatan geeddarumsa maalii fiduu danda'a jettanii yaaddu adeemsa qabsoo irratti? Amma tokko tarii waan humnas gargaarsisii ta'uu danda'a garuu wanti sun dhugaadha moo akka kanattis labsa public consumption wanni dhumaa fi sodaachisaa fi moo wantichi waan dhugaadha kan jedhullee yeroodhaan bira geenye barru malee ani ammatti wanti kun abdiidhuma waan taane tokko namatti bulchuun hin barbaachisu. Haa bulu bullee ilaalle waan hin ta'utaa gargaarsa Oromoo wanti qabsoo Oromootiif yoo gargaarsi argame qabsoo Oromoo ni jabeessa. Ammoo sanarra waan sanarratti abdii guddaarra ka'ennu hin qabnu jechuudha. Bullee ilaalla waan ta'e as bahaa jechuudha. Garuu argannaan qabsoo Oromootiif irra guddaa garuu jijjiirraa kan fiduu Misir maal gargaaruu danda'a qabsoo bilisummaa Oromoo yoo jenne akka ji'oopolitikaa irraati ollummaan qabnu Misirii wajjin utuu biyyoota ollaa keessaati kan ollaa Oromiyaa ta'anii akka Sudaanii fa'aa Saawus Sudaan fa'aa
warra akka Keeniyaa fa'aa ta'anii isaan kun ejjennoo wayii qabaatanii direct immediate effect qabaata jechuudha qabsoodhaatiif. Kan amma kan warra Misir kun gargaarsa gosa adda addaa yoo ta'e malee gosa nu amma barbaannu kan ji'oopolitikaa walitti hidhatu wanti hin argamsiisuu danda'u xiqqaadha. Kanaaf ammanatti waan guddaa irratti abdiirra keenyu miti argannullee waan dhiifnu miti. Garuu kanatu immoo murteessaadha. Kanatu baay'ee jennee of wal mirkaansuudhaa fi itti mirkaanuun hin barbaachisu jennee ilaallan. Gaarii yoo amma Itoophiyaadhaa fi Misir wal falmiin dippiloomaasii sun futtee gara waan biraatti adeeme kun uummata Oromoof rakkoodha moo yookaanis rakkoodha moo yookaanis carraa yookaanis opportunity tokkodha? Beeta wanti kun lola biyya lamaatti deemaayii kan jedhu yoo ta'e Abbayyaan hin hiitan jedhee yoo Misirri ni lole akka tokkotti deemee mirguma yoo Oromoo siin tuqaa barbeeki maaliif borru yoo amma Oromiyaan bilisoome laggeen Oromiyaa irratti hidhee uummati Oromoo qonnaadhaaf dhimmatti ba'e isa har'a inni Abbayyaa irratti yeroo hidhamu maaliifitu hiitu jedhee yeroo ni lolu harka rukunneefis kan keenya boriitiif iftaaniif iyyuus nuusis gufuu nutti ta'a jechuudha. Akkasii kan nu ilaallu mirga laga sanatti dhimma bahu kan uummata Oromooti kan uummatoota biyya Itoophiyaa keessa jiraniiti. Kun waan tokko. Akkamitti dhimma itti bahamaa fi eenyuti hidhaa maattamitti hidhamaa eenyuuf bu'aa buusaatu ilaalama. Sanaan wal dhabbii sana keessatti yoo lolli ka'ee wanti ifaatti mul'atu mootummaa wayyaanee dadhabsiisuu ni danda'a jechuudha. Mootummaa wayyaanee dadhabsiisuu jechuun qabsoo keenyaaf aanjaa uumuu danda'a jechuudha. Baay'ee waan lama of keessaa qaba dhimmi kun. Gama tokkoon mootummichi akka dadhabu barbaada. Gama kaaniin immoo mirgi uummati Oromoo boru iftaanillee laga isaatiif qabeenya bishaanii isaatti dhimma bahu dura dhaabbachuu waan ta'uuf baay'ee of eeggannoodhaan waan kana ilaaluu barbaachisa malee akkasumatti jirjiranii shoo jedhaniis kan harka rukutan miti lakkiis jedhanii kan dura dhaabbatan miti garuu lolli wanti jedhamu hin jiraachuu hin danda'u akkan argutti lolli hin jiraatu yoo jiraate dhiibbaadhuma dippiloomaasii waan akkasiiti malee lolli tokkoffaa warri Misir hamma sadarkaa isaan keessa jiran keessa isaaniitti iyyuu rakkina guddaa qaban yeroo isaanii baay'ee dadhabaa ta'an keessaa dhimmi kun kan itti ka'e yeroo keessa isaaniitti warri paartiileen siyaasaa biyya sanaa walii isaanii wal dadhabsiisaa sochiin warraaqsi biyya sana keessatti jalqabe utuu bakka hin gahin ammallee diddaaniif wanniin adda addaa yeroo deemaa jiru keessatti waan dhufeefi akka yeroo durii sanatti humna cimaa ta'anii kan dhiibbaa dippiloomaasii godhanii laga Abbayyaa ilaalchisee seera yookaan walta'iinsa kan Ingiliziin labse isa sana hojiirra oolfachuudhaaf yeroo itti socho'uu danda'an keessan jiranii warri Misraa. Lammatammoo Sudaanii fi Misirri waliinitu dhimma Naayil kana Abbayyaa irratti ejjennaa tokko qabaataa turan. Amma warri akka odeessirraa jirutti warri Sudaanii hidhaan warri wayyaanee hidhuufaa fi karoorfataniitti jiran kuni deggere kan jedhutu jira jechuudha. Kanaaf yoo kana wal bira qabdee ilaalte Misir akkamittiitu gama lolaatti deemuu danda'a kan jedhu yoo wanniin biyyi ollaa akka Sudaan fa'aa meedan dhaabbanne darbees immoo yoo humnooti hanga addunyaa keessaati kan akka US fa'aa waan kanaaf bira dhaabbatanii green light jedhan sana hin kennin waanuma ta'uu natti hin fakkaatu jechuudha. Keessaa internal problem warri Misir qabanii fi biyyi Sudaanii wajjin immoo ejjennaa adda addaa fudhataa deemuun isaanii kun lolli waan
dhugaa hin ta'a jedhee natti mul'atu ani akka ilaalcha mataa kiyyaatti. Gara gaaffii gara biraatti ceenu. Mootummaan Itoophiyaa bara 2005 eega filmaati biyya sana keessatti ta'e asii hiriira nagaa mormii dhorkee ture. Yeroo jalqabaatiif yeroo darbee hiriira nagaa guddaa mormiin tokko magaalaa Finfinnee keessatti ta'e. Kun mootummaan Itoophiyaa geeddarumsa imaammataa godhe kan isa jechisiisudha Abbaa Caalaa. Ani hiriira sana wayyaanoti waa ittiin teesti gochuudhaaf ittiin waa qoranii ilaaluudhaaf akka beekaa gadhiisanii ittiin ilaala malee waan dhugumaan mirga heera irratti beekame kan hiriira bahu mirga bilisummaan haasa'u ijaaramuu sanaa fi beekumsa kennanii kabajanii isuma heera isaanii irra kaa'anii sana kabajanii itti waan kana geeddaraa godhan natti hin fakkaatu. Kana yeroo adda addaatti deemsa wayyaana keessatti argineerra. Ilaalcha namaatiif wanni namaa jijjiiruuf jecha dhimma itti bahu. Amma yeroo ammaa kana waan hidha laga Abbayyaa kanarratti ka'ee mormiitu waan deemaa jiruuf ilaalcha uummataatiif nama of bira hiriirsuudhaaf beekanii akka hiriirri bahee fakkeessu akkasitti fudhatamuu danda'a. Waa'ee itti ilaaluutti jiran dantaa wayii uummatee of bira hiriirsuudhaaf kan itti dhimma bahaa jiran itti fufamoo ittiin fufuu isumayyuu amma yakkaa jiranii amma yoo ilaaltetti ta'e alaabaa fudhatanii hin baane maaliin goone wanni adda addaatti yakka adda addaatti barbaadaa jiran jechuudha. Kanaaf wanti suni waan beekaa waa teesti gochuudhaaf yookaan advaanteejii wayii dantaa wayii irraa buufachuudhaaf beekaa dhiisanii irra guddaanis immoo hiriiricha irratti kan argame akka warra wayyaaneen bobbaafte ta'etti hin odeeffamaa jechuudha. Kanaaf ani jijjiirraa natti hin fakkaatu. Waa yeroodhaaf ofirraa cabsuuf yookaan waa ittiin qoranii teesti gochuudhaaf waan hiriira kana eeyyaman keessattuu yeroon immoo hiriirri sun deeme yeroo akkamii keessa kan jedhu wajjin walitti dhufa jechuudha. Yeroo ayyaanni waggaa 50ffaa OAU kan ture amma AU jedhamu kun godhamaa ture torban sana keessa jechuudha. Ilaalcha warra wanni bulchitoota Afrikaa kan addunyaas ofirraa cabsuudhaaf mootummaan Itoophiyaa mirga dimokiraasii dhiibaa maal jedhu kana ofirraa cabsuudhaaf waan beekaa godhan natti fakkaata. Mee yoo itti fufanii boriiftaan hiriira kan biraa qophaa'ee gadhiisan ta'e egaa jijjiiramatti argame jijjiiramee akkasitti nu argamnaan immoo nu gaariidha. Uummata keenya karaa kanaanii hiriirsite akka inni mirga isaatiif falmatu goosisuudhaaf carraa nuu bana jechuudha. Garuu dhugaa natti hin fakkaatu wanti kun jijjiirraadha jedhe gowwoomsaa natti fakkaata. Ammatu geeddarumsammaa fakkaatee mul'atu kun isa dhugaadha ta'e yoo itti fufeef addi bilisummaa Oromoo biyya keessa seenee karaa nagaa qabsaa'uu danda'a. Amma sadarkaa kanaatti waan nama deemsisu ta'uu ni danda'a laata kun? Lakkiyoonni addi bilisummaa Oromoo bara 1992 fixate waan wayyaanee wajjin mootummaa wayyaanee wajjin hojjechuun akka hin danda'amne wanti ejjennoo isaa kana jijjiirsisu amma ammaatti hin mul'anne. Yoo mirga dimokiraasii maalii yoo gadhiise waan gaaffii hundee ta'antu jiran kan biyya keessa galtee hojjechuudhaaf si dandeessu sun immoo mul'ataa hin jiran. Amma sun hin mul'annetti mirga dimokiraasii kan hiriira bahuu kan of ibsu ijaaramuu wanni godhu waan xinnoo kan gadhiisee fi amala isa bu'uuraa kan mootummaa wayyaanii argisiisu sana jijjiira jechuu miti. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo karaa sanatti har'a deebi'ee akka paartii mormituu tokkotti biyya sana keessatti galmaa'ee karaa heeraa seeraan
liigaalii qabsoo gaggeessa kan jedhu amma amalli wayyaanii bakka jirutti hamma sochiin sirni isaanii bakka jirutti hin danda'amu jenneeti ilaallan. Haa ta'u dhumarratti isiniif obboleessi keessan obbo Leencoo Lataa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu keessatti bara dheeraa dabarsitaniittu. Obbo Leencoon adda bilisummaa Oromoo keessaa ba'anii dhaabbata siyaasaa adda Dimokiraatawaa Oromoo jedhamu hundeessuudhaan karaa biraarra socho'aa jiru. Kun akka ilmaan abbaa tokkootti akka obbolootaatti walitti dhufeenya keessan irratti dhiibbaa inni fide nutti himuu dandeessu abbaa Caalaa? Beektaa gaaffiin kun itti deddeebi'ee haa ta'u malee ejjennoon siyaasaatii fi kan firummaa dhiigaa waan adda addaati akka mataa kiyyatti. Bilchina siyaasaatiif hubannaan siyaasaa namaatu baay'ee xiqqaanatti fakkaata. Maaliif namni tokko ilaalcha siyaasaatu hin ta'in hidda dhiigaatiin obbolummaa waliin dhalachuu kana jala deemaatti fudhata. Ilaalcha akkasiiti kan baay'ee mul'atu. Abaluu waan achi keessa jiruuf inni sunis achi keessa jira jedhama. Moo ejjennaa nama sanaati jedhanii ilaalan. Warra wanniidhaan siyaasaadhaan bilchaatan qarooma nama akka Sudaan fa'aa yoo ilaalle abbaaf ilmi paartii adda addaa keessa jiraatanii lafa siyaasaatti wal falmaa oolanii galgala immoo manatti galanii walumaan jiraatu waliin jiruu hawaasummaa gaggeeffatu mana tokko keessa jiraatu jechuudha. Biyya Ameerikaattis akkasuma. Inni kun tokko Dimokiraatota inni kun tokko asiin immoo Rippaabilikan ta'a. Biyyoota baay'ee keessa kan akkasiitu jira jechuudha. Garuu Oromoo fi wanni Habashaa siyaasa Habashaa keessatti lamatti jiraachuu hin danda'u. Tokko dhabamuu qabaadha. Yookaan tokko jala deemuu qabaadha. Eegammoo tokko daandii tokko qabateeti waliin ooduudha waliirraa baqachuudha kan jedhutu jira. Kun hin ta'u. Namni ilaalcha siyaasaatiin adda adda qabaachuu danda'a. Akka firummaatti akka obbolummaatti akka dhalootaatti hiddaa fi dhiigaan immoo walitti deemee jiruuf jireenya hawaasummaa irratti wal dubbisuu walitti haasa'uu waliin jiraachuu danda'uudhatu qaba. Ani kan Leencoo waliin dhalanne duwwaatu hin ta'in hiriyoottan kiyyaayyuu kan amma har'aa ODF seenan niin dubbisa akka Oromummaatti. Niin dubbisaa waliin haasofna. Lafa siyaasaa yeroo ga'u immoo ejjennaa adda addaa qabna. Ejjennaa isaanii isaan achiin haa geggeeffatani. Olola irratti hin oofu. Isaanis olola irratti hin oofinaan jedhaniin. Galiin keenya tokko uummata Oromoo waan ta'eef murteessaan immoo uummata Oromoo waan ta'eef abbaa uummata Oromoo sana amansiifatee hiriirfachuu danda'eedha kan injifatu. Ammatti ani waan hawaasummaatiif siyaasa waliin hin maku. Kan hawaasummaa, kan jireenyaa, kan sooshaal laayifii, kan obbolummaa, kan wal dubbisuu, kan firummaa inni waan takka. Inni kan siyaasaa immoo siyaasaadha. Abbaan waan danda'e mataa isaatii ejjennaa mataa isaatii fudhachuu mirgatti qaba. Ani nama siyaasaa keessa ture. Har'a kaleessaa adda bilisummaa Oromoo keessaatii yookaan dhiifamee ODF'n ijaareef Leencoo ijaareef ani har'a adda bilisummaa Oromoo dhiisetan ODF jala gala yoo ta'e an nama ejjennaa hin qabneedha jechuudha. Ejjennaa nama hin qabne nama jala deemu ta'a akkasitti miti ejjennaa akkasiin qabu. Ejjennaa isaanii kabajaa fi kan mataa kiyyaas immoo naaf kabajani an jireenyi keenya guddaan adda bilisummaa Oromooti. Waan kana keessaati adda bilisummaa Oromoo keessaati ilaalcha namaatiif hiriira dhiigummaadhaan akka namni itti hubannoo namaatu baay'ee xiqqaadha kanarratti. Waanuma ani yaadee waanuma hin ta'initu ta'eefaa jedhanii odeessu. Kanaaf akka namni hubatu hin barbaada. Ejjennoon siyaasaa ejjennoo siyaasaati. Firummaan firummaadha. Kan akkasitti akka hubatanii hin barbaada. Galatoomaa abbaa Caalaa Lataa dhumarratti wanti hafee yoo jiraateef waltajjiin kan keessanii dhaamsa barbaadan dabarfachuu dandeessu. Dhaamsi illee ani qabu yaa Oromoonni waan haala isa dura jiru waan haala amma isatti deemaa jiru hubachuudha qaba kan jedhu dhaamsa xiqqoo tokko dabarsuu barbaada. Yeroo ammaa kana miidhaan uummata Oromoo irratti gahaa jiru haan ulfaataa ta'ee jira.
ummati Oromoo mootummaatu isa lolaa jira ummata Oromoo yeroo ammaa kana liyyuu poolisii jedhanii isa durre shiraanii gosa tokkoof gosa kan walitti buusanitu hin ta'in yeroo ammaa kana liyyuu poolisii jedhaniitu humna hidhachiisanii leenjisanii hidhachiisanii rasaasa guutanii fi ummata Oromoo irratti bobbaasaa jiran ummata Oromoo karaa hundaan lolatti bansiisanii jiran. Inni kun yoo laallee jennee lafarraa buqqa'uusaa jireenya isaarraatii godaanuusaa jiruu dhablee ta'uusaatti dabalee lafti isaa warra kubbaaniyoota adda addaatiif kireeffamee inni jiruu jireenya hin taane keessatti galuusaa sana duwwaatu hin ta'in immoo qilleensinii fi dacheen Oromiyaa kan gabbataa kan uumamaa suni har'a keemikaala adda addaatiin baduusaa isaan kana walitti qabdee yoo laaltee garrii Oromoodhaaf wanti qophaa'ee lafatti arginu baay'ee yaaddessaadha jechuudha. Keessaaf akka sabaattiyyuu Oromoon amma har'a wanti isatti deemaa jiru dafee yoo itti dammaqee keessa isaatti humnummaa isaa sana jabeessuudhaa fi diina isaa irratti hin xiyyeeffatin balaa guddaatu isatti deemaa jira. Kanaaf yaa Oromoo yeroo yerootti callisanii ilaalan miti. Kanaaf bakka jiru Oromoon diina isa ta'e inni kaasan irratti akka xiyyeeffatu garaagarummaa wal gidduu jiru akka dhiphifatu yoo garaagarummaan jiraate sana walii beekanii isa fuulduraa isa guddicha sana irratti walli tumsu wal gargaaru yeroon gaaffii yeroo amma gaaffiin inni bu'uuraa isa kan gaaffii bilbiltuun isa kan haalli dhufee darbaniiru haalli mijataan dhufanii darbaniiru haalli mijataan amma booddee nutti dhufe yoo nu darbe ammas waggaa meeqammoo hidhiitii utuudhaa fi miidhamaa fi cunqursaa baannee deemuu hin dandeenyu. Tarii mootummaan wayyaanee kun yoo raafamee kufe kan itti dhufuuf humni of qindeessee jiru isa waggaa dheeraa Oromoo cunqursaa ture irra daran hamaa akka inni ta'uuf deemu maaliif sabboonummaa Oromummaa kan jibbu waan ta'eef isa kana beekuu qaba. Dhabama Oromoo ta'a jechuudha. Dhabama Oromoo waan ta'uuf kanarratti hubatee akka Oromoon wal gurmeessee qabsoosaa kanaaf socho'u kanuma dhaamsa dabarsuu barbaada jechuudha. Abbaa Caalaa Lataa maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin guddaa galatoomaan isiniin jedha. Tolee isinis carraa kana naa kennuu keessanii fi galata qabdu jedha fayyaa ta'a.
Oromota Ungol Shagaruma Urata Oromia Muradima Urata Oromia Muradima Sahara wala bumaduga Mulkitabil sumaka Necha Oromota zikofa Oromota zikofa Oromati yatina daga Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenya yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadha. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.